Bakkeeni yeroo duraatti hidhamee magaalaa Hararii irraa na fuudhanii Huursoo bakka jedhamtutti dhaqee Huursoo irraa kaasee Huursoo waggaa 2 fi waa achi hidhameen ture waggaa achine. Huursoo kana keessattis rakkoo hamtuutu nutti Harar keessatti illee rakkoo hamtuu. Ani bakka hedduudhaa rasaasaanis dhawamee jira. Qaamni kiyya hundi caccabaadha. Lafee biraatiin kabameetiin jira. Kanaafuu achirraa kaasee maas Huursoo irraa fudhanii Zuwaay bakka jedhamu Zuwaay nageessanii Zuwaay kanaas waggaa meeqa achi turre. Harkaa fi miila hidhaa turre namoota hedduu wajjin jaallan keenya hedduu achi keessa hidhaa turre jechuudha. Nama hedduutu achitti dhukkubsatee maal ta'e nu biraa dhume. Huursoo keessattis nama 900 fi 70 waan akkana nu biraa dhume jechuudha. Nama hangana nu biraa. Kanaafuu nyaannaa fi jiruun keenya achi keessatti illee Huursoo keessatti illee dhaabbata na kutanii. Kanaafuu sadarkaa waan biraa keessa kutanii rabbillee dagatanii Harar Sobbaa Humnaa jechuun rabbi jechuudha. Hanga sadarkaa jedhanii achittis ittis qeeqamee rakkataa ture. Achirraa kaasee rabbillee miti dachiin ni sossoote. Harar Sobbaa Humnaa dhufe jechuun dachii fi samiin ni sossoote. Dhalaan dubartiin ulfa qabdu ulfa darbiti. Yaani gocha kanaan wayyaaniin achittis Huursoo bakka jedhamu kanattis rakkoo hedduu irraan ga'aa turan. Achirraa kaasee maas Zuwaay dhaqee yeroon Zuwaay dhaquus harkaa fi miila nu hidhanii yaa duyda abaa'oodhaa. Yaa ribuu abaa'oo jedhanii achittis rakkoo hedduutu nurra gahee wayyaaniin achittis nu rakkisaa turte. Hidhaa fi harkaa fi miilli hidhaa ture. Ani miilli kiyya lachuu cabaadha. Lafee biraatiin qabameen deemaa keessaa tokko ammallee tokko miilli hidduun dina butee ammallee na dhukkubaa jira miilli kuni. Kanaafuu achi keessatti illee hidhaa gadadoo manuu hidhaa san keessatti illee jiru hamaa keessa turre. Jaallan wajji turre hundinuu nu beekanii. Kanaafuu achirraa kaasee Finfinnee bakka jedhamu naannoo nyaata dhaabnee guyyaa 15 nyaata dhaabnee agabuudhaan eega nuti tortorree dhugaa beelooytanii nyaanni hunduudhaan mana murtii nu bana rabbii ja'a osoo mana murtii kana rabbii ja'a mana murtii nu bana jennu waggaa 15 ol maal guyyaa 15 beelaan ollee achiin booda dhufanii eega nu lallaallee feentii taanee namni if wallaallee jechuudha. Eega yeroo nuti if wallaalletti achirraa kaasanii manni murtiidhaa sun kan jedhamu sun nu dhufee mana murtii san hoggaa dhufu. Achi fuudhanii mana murtiidhaa duraan Zuwaay nu bananii ka Zuwaay san kaasanii Finfinneetti jijjiiranii jechuudha. Finfinnee dhayne Finfinnee bakka jedhamu hoggaa bakka Finfinnee nuti dhufnu Finfinnee kana naannoo Abir jedhamu nu geessanii bakka Fitaabeer jedhamtu nu geessanii achitti ammaas mana murtii Zuwaayitti deebina achi dhayina Zuwaayitti deebina kana keessa rakkoo kana keessa turre achirraa kaafamee ozoon deemnu ani murtiin du'aa natti dabartee jechuudha. Murtii du'aatiin natti dabartee murtii du'aa wajjin waggaa dila kana murtii du'aa wajjin taa'e jechuudha. Booda murtii du'aatiin eegaan taa'ee ture Alambaqqaa bakka jedhamu achirraa namarraa nu baasanii Alambaqqaa san keessa Alambaqqaa san gurguratanii Alambaqqaa gurguratan kan achiin fuudhanii Qaallittii bakka jedhamu dhufne Qaallittii bakka jedhamu kana fuudhanii Qilintoo bakka jedhamtu achi nageessanii jechuudha. Mana Qilintoo kan jedhamu san nageessanii. Kanaafuu yeruma hunda kanaafuu gadadoo diinaa rakkoo diinaa hamaa keessa turre jechuudha. Jaallan keenya ammallee warri rakkoo hamtuu keessa turanii jiranii namoonni reefu abbaa magaal wajji baanee mana hidhaa kana nuti namni murtii du'aa nama 4 ture. Tissaa Birraasaa nama jedhamu nu dura bahee ture. Itti aansee Muudaan nu dura bahee ture. Itti aansee naafi abbaa magaal boodarra baanee jechuudha. Amma booda kanarra naafi abbaa magaaliif bahee warri waggaa 23 dhame nuti nama 4 warri murtii du'aa qabu. Boodarra murtii du'aa eeganurraa kaaftan maaliif mana hidhaatiin baane? Warri dargiitu waggaa 20 matarratti bahee nuti maagannuun dhiifne jennee gaafii kana gaafanne. Kanaafuu gaafii nu gaafanne kana deebii nuun kennine. Mootummaa wayyaanee maal nuun jaan? Isin dhaabni keessan ala jira. Har'aas borus shibbirtanyaa keessa galtan. Maal jedhanii maqaa hin taane nuu kennanii maqaa nu balleessanii mana hidhaa keessatti nu rakkisaa turan. Ammallee taanaan isin hin baatanii keessaa'uu ati hin baatu. Waa akkas jedhanii rakkoo fi gadadoo garaagaraatii fi ulee fi kana wanni nurra hin gahin hin jiru. Wanni silaa dhala namaa wanni nurra hin gahin wanni nama akka wanni nun godhin hin qabu. Addunyaan ni beekti. Warri fannoo diimatti ni manna addunyaan guututti ni manna nama warra dhala mirga namatti illee himataati turre rakkoo nurra gahu kana hundumaa'u addunyaanis waan isin goonu hin qabnu. Namoota nuun jedhanii jira warri fannoo diimaa namoota hedduu dhufanii hoggaa nu dubbisan mee gocha kana nurratti hojjetamaa jira. Mirgi keenya dhiibamaa jira. Afaaniin maqaa dimokiraasii gaachana godhatanii gocha kanatti godhaa jiranii dubbii kanaan nu godhaa jira jennee himaa turre jechuudha. Addunyaa guutuuf hoggaa kana himnu nama numa himna nama hundatti hoggaa kana jennu wanni nu jijjiirraa nu godhame hin jiru. Amma booda kana akkanatti kanaan baanee as jirraa
kanaafuu gaa ammallee isin bakki hin jiru bakkuma ollaa daangaa naannuma sanii hin jira fagaadhee hin jiru kanaafuu uummanni Oromoodhaa wanni godhuu qabdan itti yaaddanii mala bakka kanarraa akkaataa itti bakka kanarraa na baaftan itti yaaduu qabdanii jiruma kiyya as keessaatiifuu uummanni Oromoodhaa mala dha'uu qabanii an ammoo tokko har'aas boruus taanaan qabsoo uummata Oromoodhaa ani har'aas taanaan boruus taanaan uummata Oromoo hanga lubbuun kiyya jirtutti qabsoo uummata Oromoorraa waan inni booda deebi'u hin qabu. Kanaafuu warreen yaada naa kennitanii na bira dhaabbattanii duraanis miidiyaa irratti illee bakkoota garagaraatti illee yaada garagaraa kaaftanii yaadaanis na bira gargaartanii harka liqarshii illee baaftanii warreen na gargaaraa turtan warreen tokko tokko ni jira jechuun hangaan ba'e shaayii dhugu jedhamee namoonni na gargaaranii jiranii warri sun isaanaa galatoomanii uummata Oromoodhaa kana bira dhaabbate yaadaan hundinuu sabboontonni Oromoodhaa ilmaan Oromoodhaa hundinuu kan hin beekne kaniin an hin beekne kan hin beeku hundumaanuu galanni isaaniif haa ga'u qabsoon bilisummaa rabbi waliin nu haa fidu warra waan baheef harkatu rabbi nu haa godhu kanaafuu galatoomaan isiniin ja'a seenaan isin haa yaadatuun isiniin ja'a gama kiyya.